gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo amma nu ga'een isiniif dhiyeessaa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun aanaa tokko guutuutti dhuunfatee jira. Gooticha onnee sibiilaa woboon Agayya 28 barkuma 2022 ganama bariin godina Bahaa Wallaggaa Onaa Aroolimmuu mooraa magaalaa Arootti waraana faashistii Abiyyi Ahmeditti seenuun mooraa ishii keessaa buqqisee magaalicha guutuutti dhuunfatee jira. Tarkaanfii mooraa buqqisuu kanaan gootonni ilmaan Oromoo woboon meeshaalee waraanaa bireenaa isnaayiperaa qawwee keemmii hedduu konkolaataa waraanaa rasaasaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa kan dhuunfate yoo ta'u waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhamanii turan gadhiisisee jira. Lola jabaa gootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti mul'ate kanaan waraana bilisiginnaa 70 ajjeesee 45 madeessuun uummata aanaa Aroolimmuu gammachuun shubbisiisaa jiraachuu ajajaan obbo naannichaa ibsee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa weerartoota ilmaan Minilik barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmed tiksuuf dhamaa jiran irratti fudhate isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu an heeraan gameessaati. Irreef gaachanii uummata Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa tarkaanfii iddoo garaagaraatti Hagayya 27 2022 humna diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argatee jira. Tarkaanfii kanaan humna diinaa godina lixa shaggar ona adaa bargaa mooraa magaalaa karkarreessaa irraa gara incinni konkolaataan fiigaa turte paatroolii 2 guutummaatti daaressuun 15 ajjeesee 10 madeessuun qawwee PKM 1 isnaayiperii 1 AKM 10 gumbii 30 rasaasa 2,000 waliin irraa hiikee dantaa qabsoof galii godhee jira. Woboon tarkaanfii isaa itti fufuun godina addaa naannawaa Finfinnee ona sulultaa magaalaa darbaa seenuun milishoota mooraa diinaa eegaa turte gugsee namoota 10 qawwee ishee waliin dhuunfatee jira. Godina kaaba shaggar aanaa darraattis milishootaa fi humna addaa wal makanii mana uummataa gubuuf yaa'an hatteetti hidhee hedduu madoo fi du'aan adabuun kan hafan baqatanii gara dhufan takka dacha'an taasiseera. Itti dabaluun korommiin ilmaan Oromoo giddu galeessa Oromiyaa aanaa ejersaa lafoo humna diinaa ganda gooroo daannisaa keessa maadheffatanii ta'an cabsuun 5 keessaa biyyootti dabalee jira. Waardiyaan Oromoof Oromiyaa gootichi diiga empaayiraa waraanni bilisummaa Oromoo sirnam nyaata Itoophiyaa bar dhufaa darbaa dhiigilmaan Oromoo xuuxaa jiraatuun deem buqqisee Oromoof Oromiyaa irraa haasuuf qabsaa'u jirtu tarkaanfii eegdota sirnichaa irraa fudhachimseetti fufuun injifannoo lammii boonsee diingadoochi galmeessuu jira. Alkanaan Agayya 26 bar 2022 abdiif gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humni addaa Cibraan Soddon Booroo barii barraaq irraa haasee godin Gujibaa ana gumiyel dallo magal bulbuliif malka guba jidduut arda omboore waaqo jedhamut aleella axxee umna maafiyaa PP kanneen magal nageelle Booranaa irraa konkolaataa Isuzu 8 paatroolii 4 ooran lamaan gar malka gubaatti imaluu jirtirraat ganam sa'aatii 1 walakkaa haasee ag sa'aatii 4 walakkaa akka empaayirii Itoophiyaa baneen umni cibrichi dhabamsiisuuf PP'n bobbaaftu bobba guutuu cibrichi loltuu cibraaf guduruu barii baarudaan itti dukkaneessuun kopheef konkolaataa heessa yaasee xillisisii dhabamsiisuun gootummaa godduu itti argisiisee konkolaataa 14 meeshaalee waraanaa guguddaa agdiqqaa irraa booji'uun galimoona qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Akka kanaan lol kan irraatti irreef abdiin sabcunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo waraan impaayirichaa irraa nama 68 ol du'aan adabee biyyee ka ergu yoo ta'u kanneen 80 ol ta'an rasaasan tortorsee madoo dandammiin qabneef affeeruun hojiin al taasisee garman sireet ergee jira. Gammeeshatiin deeshqatook PKM konkolaataa 14 kilaashii akaama 34 hidhannoo guutuu waliin rasaas deeshqaa 850 rasaas bireenaa 1,200 rasaas kilaashii 4,987 bombi garagaraa bilbiloo qunnamtii garagaraa dookumentii moona diinaa uffata waraanatiif meeshaalee didiqqaa hedduu dabalatee hiikkachuun hidhattoo PP daaressee injifannoo cululuqoo saboo cunqurfama uummata wal qabachiisaniif moona qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo damboobsan galmeesse ture. Inceerreen impaayir Itoophiyaa olol meeshaa lolaa godhachuu haadeeffattu waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddon Booroo guutumaa dhabamsiifne jirraa liiban keessaa baamne gar Keeniyaatti haakkitee jirtii jechaa haturan yoo ta'u loli humnoona diinatti habaraaruu guddaa naqee salphin agan hin jedhamneef kaadhim yoo ta'u gam waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna adda Cibra Soddon Boorootiin ammoo haga'umsa agama kinnii qabdiinatti argisiis lol shaakalaa hawareegamaaf madoo kamiyyuu adoon keessummeessin waaroo salphinnaa tumsitoo sirna bulguu impaayir Itoophiyaa jedhamtu kanaatti uwwis ta'u akkasumas uummata Oromoo biraatti
abdii bilisummaa dabalettor awwiiree murteeffannaaf qaban ilaan arguuf kan itti dabalanii roogundaan carraaqqii godhan umnaaf ga'umsi waraanni bilisummaa Oromoo daran qabka itti hubateef ibiddu warraaqsaa aara qabsiisuun fuul kitaaba warraaqsaa ittaan kan itti saaqatan ta'uu mirgammachuun guutameen erga isaanii karaa keessatiif alaatiin dabarfachaa akka jiran ta'uu aheen lolli aga bilisummaa uummata Oromoo walabummaa biyya Oromiyaa birmadummaa biyya Oromiyaatiif iree murteeffannaa uummata Oromootiif saboo cunqurfamoo mirkanaa'uut hatti fufta. Oromiyaan biyya injifannoon uummata Oromoof. Waraanni mootummaa miseensa poolisii federaalaa ta'e tokko waraana bilisummaa Oromootti makamuun ibsame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa miseensa poolisii federaalaa ta'e tokko waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Shawaa Bahaa keessa socho'utti dabalamuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina Shawaa Bahaa keessa socho'aa jirurraa qaqqabe akka agarsiisutti waraanni mootummaa Bilxiginnaa miseensa poolisii federaalaa ta'e tokko hagayya 26 bara 2022 Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu fi Jiddoo Kombolchaa keessatti mootummaa Bilxiginnaa aangoorra jiru ganee waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun mirkanaa'ee jira. Waraanni mootummaa miseensa poolisii federaalaa ta'e kun dhalataa Oromoo ta'uu kan ibsu odeessi keenya ajjechaa akka malee saamichaa fi mancaatii qabeenyaa akkasumas hidhaa fi dararrii mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoorraan ga'aa jiru osoon ijaan arguu gocha ammeenyaa kanarratti hin hirmaadhu jechuun mootummaa Bilxiginnaa ganuuf akka murteeffate dubbachuusaa odeessi qaqqabe ifoomsee jira. Waraanni federaalaa woobutti dabalame kun mooraa waraana mootummaa magaalaa Bulbulaa bakka addaa Sodaash jedhamu keessa akka turee fi qawwee AKM tokko kan rasaasa 30 qabu waliin mootummaa Bilxiginnaa ganee waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun mirkanaa'eera. Miseensi poolisii federaalaa mootummaa Bilxiginnaa aangoorra jiru ganee waraana bilisummaa Oromootti makame kun dargaggoota mootummaan Bilxiginnaa dirqamaan qabee mooraa leenjii waraanaa galchee ji'oota muraasa leenjisee baase keessaa nama tokko akka ta'e dubbachuusaa odeessi keenya mirkaneessee jira. Mootummaan Bilxiginnaa rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti uume bifa qooda fudhattoota siyaasaa hunda hirmaachiseen furuu dhisee afaan qawween ukkaamsuuf dargaggoota hedduu dirqamaan mooraa waraanaatti guuraa akka ture gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Torban tokko duras bifuma wal fakkaatuun miseensonni poolisii federaalaa lama mooraa waraanaa mootummaa Bilxiginnaa magaalaa Matahaaraatti argamu keessaa cabsanii bahuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu fi hiriyoota isaanii hafaniif waamicha gochuu gabaafnee turre. Bifuma wal fakkaatuun miseensonni poolisii federaalaa guyyaa dheengaddaa waraana bilisummaa Oromootti dabalame kun hiriyoota isaa mooraa mootummaa Bilxiginnaa keessa jiraniif mootummaan Bilxiginnaa sirna Oromoo dhabamsiisuu ijaaraa waan jiruuf keessaa ba'aatii waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jechuun waamicha dhiyeessuu isaa maddi keenya ibseera. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa fi aanota biroo keessatti sababa ilmaan keessantu bosona jira jechuu fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun mootummaan Bilxiginnaa uummata nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraataan tokko ibsan. Jiraataan kun akka jedhanitti kaadiree fi dabballeen mootummaa Bilxiginnaa sababa ilmaan keessantu miseensa wobooti jedhuu fi shanee deeggartu jedhuun uummata nagaa dararaa akka turan himanii yeroo ammaa kanammoo bifa jumlaa ta'een uummata nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu himanii jiru. Torban darbe keessa aanaa Gola Odaa ganda gaara gaafaa jedhamu keessatti ijoollee keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun abbootii maatii qabanii hidhuu maddi keenya ibsanii jiru. Namoonni kunneenis obbo Muhammad Guddaa, obbo Ahmad Sheek Aliyyi, obbo Sheek Boruu fi obbo Naasir Aliyyi ta'uun beekamee jira. Akka maddi keenya ibsanitti kaadiroonni fi dabballoonni mootummaa Bilxiginnaa aanaa Gola Odaa ijoolleen isaan baanan kunneen umuriin isaanii ganna 18 ol ta'uu osoo beekanuu badii tokko malee namoota nagaa mana hidhaatti guuruun dararaa akka jiran himu. Itti fufanis seerri biyyatti miseensi maatii tokko umuriinsaa ganna 18 dabarraan yakka dalageef kan itti gaafatamu maatii osoo hin taane qaama yakka dalagee sana ta'uu osoo beekanuu kaadiroonni fi dabballoonni Bilxiginnaa ifatti seera biyyattii cabsanii mirga ilma namaa sarbaa akka jiran maddi keenya kun himanii jiru. Namoonni badii tokko malee sababa ijoolleen keessan shaneedha jedhamuun hidhaman kunneen yeroo ammaa waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Burqaa Tirtiraa keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu maddi keenya mirkaneessaniiru. Dhumarrattis aanaa Gola Odaa qofa osoo hin taane aanota godina Harargee Bahaa kanneen akka aanaa Haromaayaa, Meettaa fi Dirree Xiyyaaraa keessatti dargaggoota dabalatee namoota sabboonummaa qaban ragaa qabatamaa malee ilaalcha shanee qabdu jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuu himanii jiru. Dabalataanis milishoonni fi kaadiroonni sadarkaa gandaa jiran waliif galanii nama qarshii qabaachuusaa beekan tokko qabanii ati shaneedha hidhamuu qabda jedhanii erga dorsisaniin booda maallaqaarraa fudhatanii gadi dhiisuun nama nagaa hidhuu akka madda galiitti fayyadamaa akka jiran maddi keenya himanii jiru.